diina kana yeroo gabaabaatti rifachiisee bakka sulii kaasuu danda'u sun tun godhama. Tokkummaa kana immoo jaallawwan waggaa 36 har'aa itti dhumatan sun nu barsiisanii turan. Oromoon akkamitti akka mirga isaa deeffachuu danda'u warreen sun nu barsiisanii turan. Diinni kamuu dhufee dantaadhaan haa ta'u, gandaan haa ta'u, amantiidhaan haa ta'u addaan si kuta yoo ta'e maal jechuu qabda? No, nuti Oromoodha. Lakki nuti Oromoodha. Kan jedhu kana yoo fudhanne keessumaa dargaggeeyyiin as jirtan kun yoo waan kana yaaddanne waan mala hima takka ittiin taane tokko waan gabaabduu kana jechaadha. Yoo kana qabanne Oromoon milkaa'uu dandeessi. Gama tokkoon waa'uun jarreen kun godhan bu'aa guddaa agarsiiseera. Ani hafuuraanis haa ta'u warra isaan irra dhalate warreen kun waan isaan nu keessatti hambisantu jira. Seenaan isaan irraa waan dubbisneerra. Baay'een keessan hafuura kanaan dhalattan. Baay'een isaanii immoo meebii dura siisteemii bira keessatti illee guddatanii jarreen kanaan jijjiiraman. Bu'aan nuti isaan irraa arganne baay'eedha. Waan isaan irraa fudhanne baay'eedha. Haa ta'u garuu waan nu hanqatutu jira ammallee. Oromoon akka humna hin taane akka humnaatti akka baanee teessii barbaaduun hin deemne kan nu godhuu jiraate tokkummaa barbaachisaa ta'e sun dhabuudha. Tokkummaan barbaachisaa ta'e sun immoo kan argamu ani Islaama miti, ani Kiristaana miti, ani kutaa biraarraan dhufne, ani Oromoodha yoo jenne tokkummaan kun hin argama. Oromaan bilisoomti. Gootota keenya yeroo hunda kabajaa yaaddannaa boolla isaanii daadhinaa guutu. Galatooma.